karaa dheeraa osoo hin deemin laffaatii hedduu osoo hin laffa'in waan lama qofa walitti fayyadamnee akkaataa itti fayyadamnu beeyne taananii dhukkuba hedduu irraa bilisa tahuu ni dandeenya inshaallahu ta'ala. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ashamaa harka fuuni hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Ooroo jirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodin hordoftoota fi kabajamtoota kiyya warroonni subscribe gochuun maatii koo taatan galatooma hedduu isin jaalladha isin kabaja. Akkasuma warri subscribe godhin subscribe gochuun gama maatii kootti dabalamu. Ayoo viidiyoo jaalattan mallattoo bilbilaa olta jechuurra kaayadha. Faayaa fi qorsa waa'ee dhimma dubartii hedduu kan argattanii fi waa'ee fuulaa rifeensaa akkasuma kottee dhuga waa hedduu isin jechuu danda'a. Kanaafi har'a rakkoolee rifeensaa dhukkuba hedduu irraa bilisa ta'uuf akkasuma immoo furmaata rifeensa keenyaa kan qabadhee isin dhufe viidiyoo hanga xumuraatti yoo ilaaltan maal akka tahee fi akkasuma immoo isin darbin isiniin jedha. Jalqaba irratti kan irraa dubbadhu qorsi dhumarra jira. Garuu jalqaba irratti kan irraa dubbadhu rakkoolee dhukkuba kanaa fakkeenyaaf dhukkuba kamiif inni qorichi kun dawaadha yookiin dhukkuba kam nurraa balleessa kan jedhu tokkoffaa irratti furfuriidha. Furfuriin rakkoolee hedduun kan nu saaxilu akkasuma immoo tuyyuu furfuriin guddina rifeensa keenya kan laamshisuu fi akkasuma immoo tuyyuu hedduu kan rifeensa keenya miidhu jechuudha. Akka rifeensi keenya luqqa'ee haphatuu fi akkasuma immoo tuyyuu rifeensi keenya saffisaan hin dheeranne akkasuma immoo tuyyuu boqonnaa rifeensi keenya hin argannee fi boqonnaa buqqeen yookiin maddi rifeensaa hin arganne kan nu godhudha. Isa kanas balleessuuf akkasuma immoo tuyyuu rifeensa keenya kan gara duubaa nurraa deemee shamarran keenya yeroo har'aa hedduu rakkatanii bareeduma isaanii dhabanii baay'ee booyaa jiranii fi gaafii hedduu gaafatamaa jirru rifeensa afoon gara duubaa deemes ni waldhaana yookiin ni deebisa. Guyyaa meeqatti guyyaa lama takka kun dogoggora hin gowwoomatina. Torbaan takka rifeensi kan kee akkas ta'a guyyaa 15 rifeensi kee akkas ta'a guyyaa 7 kiiloo hagana dabalta guyyaa kuni hundi isaanii jechuudha soba. Ati waan barbaadde ilma namaati obsaan fayyadamte taananiin waan jijjiirama hin argineef yookiin bu'aa hin arganne tokko illee hin jiru. Dadhabii facaasi waan facaase gabareen jechuudha yoom ganna facaase birraa irraa milkaa'a waan argate firii ofiisan dadhabbii firii ofiisan argata. Kanaafi hojjette taananiin akkasuma immoo rifeensa kee kunuunsite taananiin fuula kee qaama kee kunuunsite taananiin abadan jijjiirama argitu malee fooyya'u malee hinafu kan itti nyaadhutti dhugobboleeyyan kiyya. Kanaafi rifeensi keenya parsantii 120 yeroo tokko hunda keenyayyuu yoo filannu irraa yaa'a. Normaala yookiin oljinaara akkanumaan normaala yaa'utu jira. Sababni isaa jechuudha rifeensi akkuma nyaata yeroo nyaannu nyaata faayidaa qabu qaamni keenya fudhate kan haala sagaaraatiin nurraa alatti baasu rifeensi caccabiinsaa osoo hin tahini yeroo qulqullaa'u halallaamshahee nu keessaa luqqa'ee yaa'ee saffisaan akka rifeensi keenya dheeratu nu gargaara. Haa ta'u malee rifeensi keenya harka guutee luqqa'u akkasuma immoo hiddaan buqqa'uun rakkoo yookiin dhibee isaati. Dhibee kanaafis dawaadha jechuudha dibanni har'aa kun. Rifeensa yeroo isin filtan yookiin ammoo harkaan qabdan harka keessaniin akkanatti gadi yaa'u akkuma amma argitan kana kallattii isin argaa jirtaniin rifeensi keessan hiyyaa'a yoo tahe yookiin ammoo hiddaan buqqa'a yoo tahe kunis furmaata isaati jechuudha. Obsaan obboleeyyan kiyya viidiyoo kana ilaaltanii xumurtanii akkaataa qorsaa yookiin ammoo qorsa kana barattan taananiin dhugaa rabbii obsaan dibattanii fayyadamtan taananiin wanti isin hin fayyaneef yookiin jijjiirama hin argineef hin jiru. Akkasuma namoonni hedduun rifeensi kee saffisaan hin dheeratu hin laafu jedhan rifeensi hin dheerannellee hin jiru rifeensi hin laafnellee eeyyee rifeensi Afrikaa jajjabaata. Haa ta'u malee kunuunsa barbaada kunuunsa isaaf ta'e rifeensi kumuyyuu dibannaa isaa madaalu isaaf barbaachisu akkaataa dibannaa sanii beeyne fayyadamne taananiin osoo hin dheeratin rifeensi tokkollee hin hafu. Obboleeyyan kiyya obsa qabaadha obsa horadha rifeensa keessan dhiqachuu dibachuu. Dhiqannaa yoo jedhu namoonni tokko keessattuu shamarran keenya kan biyya alaa jiran hin jijjiiramna jedhanii walumaa galatti xaxawwariinsa yeroo ammaa wajjin deemna jedhanii rifeensa guyyaa tokko kan dhiqanii fi guyyaa lama kan dhiqanidha. Kana jechuun rifeensa Afrikaa wantoonni akkasii hin barbaachisan. Kanaaf jalqaba irratti shunkurtii takka dhiyeeffannee quncee isii irraa baafnee haaluma amma argitan kanaan kukkutannee xiqqeessinee jechuudha. Haala amma argitaniin walumaan hanga xumuraatitti waan goonu kan laalludha. Shunkurtii kana keessatti waan tokko qofa dabaluudhaan kan fayyadamnu hanga xumuraatti obsaan na eega. Isin kan qopheeffattan shunkurtii fi baaziliinii yookiin vaaziliinii qofa qopheeffattan jechuudha. Obboleeyyan kiyya hundi keessanuyyuu asirratti kan isin jechuu barbaadu namoonni maashina qabdan maashinatti naqxanii maashina cuunfaa adda addaatitti daayitan jechuudha. Karaa salphaa taheen jechuudha. Osoo karaa fagoo hin deemin gabahaa daayitanii osoo maallaqa guddaa hin baasin baaziliinii harka keessan dibachuuf bitattan, furuka keessan dibachuuf bitattan, hidhii keessan dibachuuf bitattan, rakkoolee hedduuf dibachuuf bitattan, madaa dibachuuf bitattan, shunkurtii nyaatan hojjechuuf bitattan. Kana maal isin jechuudha haala amma argitan kanaan daayitanii kana qofa torbaanitti allama yoo fayyadamtanii jettan rifeensa keessanitti torbaanitti yeroo lama ol shaampoon hin dhiqina. Rifeensi Afrikaa baay'ee
rakkisaa tahee fi akkasuma mammaramaadha jabaataa rifeensi kenna guutuun Afrikaa jechuudha. Kanaaf shunkurtii erga daayitanii geessitanii bishaan isaa jalaa cuunfitan. Namoonni maashina hin qabne karaa biraatiin bulleessuu dandeettan. Karaalee hedduun jira tooftaan jechuudha. Kana isinitti himu kaa'isinuyyuu qaroodha. Kanaaf haala amma argitanii garuu nu barbaannu cuunfaa shunkurtii qofa jechuudha. Cuunfaa shunkurtii fi baaziliinii qofa fayyadamtanii rifeensa keessa dheeressuu, bareechisuu, laaffisuu, buqqa'insaa fi forforii irraa bilisa godhuu ni dandeettanii. Daqiiqaa meeqa qofa ofirra tursiisa warroonni jettaniif sa'a 2 hanga 3. Rifeensota biyyoota biraa sa'a 3 illee sa'a 1 illee 2 illee ni danda'ama. Garuu rifeensa Afrikaa sa'a daqiiqaa 30 illee ni danda'ama jechuu barbaadeeti. Daqiiqaa 40 illee garuu rifeensi Afrikaa sa'a 3 gadi hin barbaachisu. Maankaa tokko baaziliinii kutattanii ufumaa keessanii bishaan shunkurtii cuunfaa shunkurtii qopheeffanne kanaan walitti mayna. Baaziliiniin hin baqu mala goona jechuudha. Baaziliinii kana baysuuf maal goona? Finnee saanii golboota hetti shunkurtii fi baaziliinii kana goonee distii qopheeffanna jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa isinii haa ganu distii biraa qopheessine maaliif saanii golboota he kana distii bishaan kun olaala bishaanitti distii naqne bishaan distii nayne distii biddarra kenne hurka kanaan finnee jechuudha. Saanii biraa distii kanarra kenne haala kanaan kun haala margitanii jalaa oo'a kana hurka kanaan baaziliiniin ufumaa kan baqu jechuudha. Namoonni hedduun ni beekan tooftaa kana jedhee yaada. Akkasuma immoo dhadhaa baqaa tahee yoo nyaatatti godhuu hedan haala kanaan kan oo'isanidha. Kana jechuun kiyya bishaan oo'aa taheen saanii oo'isee saanimmaan oo'aan kun baaziliinii baysa jechuudha. Argaa jirtan jedhee yaada. Haala kanaan fayyadamtanii torbaanitti yeroo 2 ji'i 15tti guyyaa 4 ji'atti guyyaa meeqa guyyaa 8 fayyadamtan jechuudha. Shaampoon dhiqattanii dibata isiniif barbaachisaa tahe osoo danda'amee qibaatolee lallaafuu fi akkasuma mootuyyuu rifeensa keenya saffisaan dheeressan hedduudha. Viidiyoo hojjedhee jira. Ammas viidiyoo isinii hojjedhaa fayyadamtanii hedduu rifeensa keessan ni dheerata jechuudha. Ji'a meeqatti dheerata? Guyyaa 2-3 keessatti isinii dheeratee duudagaa guyyaa 2 forforii isinii raba. Indogoggorina obboleeyyan kee kuni soba. Forforii yoo xiqqaate 15 keessatti isinirraa hin hir'isa. Ji'a 2-3 keessatti guutuutti isinirraa hin balleessaa. Obsii barbaachisaadha. Rifeensa dheeressuuf ji'a 3 keessa jijjiiraman argitanii 15 keessa ji'a keessatti caccaba dhaabuu akkasuma immoo bubuqeen suutaan adeemsan akkuma ilmi namaa suutaan garaa keessatti uumamee suutaan sadarkaa guddaa gahee ji'a 9 garaa keessa ture dhalate achi booda deemuufillee waggaa tokko walitti fudhatu rifeensi keenyallee akkasuma jechuudha. Wanni hunda wal qabsiisaatii yaada. Yoo namni torbaan tokko keessa guyyaa 2 keessatti kiiloo hagana dabaltan nu warri sooshaal miidiyaa jenne akka hin dabalamne itti nyaadhaa itti dhugaa amana. Sababni isaallee an dhugaa isinitti ba'a. Isinii ta'u viidiyoo laala isinii ta'uu baatu dhiisa. Garuu dhugaa hin dubbadha hin hojjedha. Obsitanii fayyadamtan taananiin rifeensa dheeressuufis tahee forforis balleessuuf akkasuma ciccitiinsa buqqa'insa kana hunda dhugaa rabbi isinirraa balleessa. Garuu obsa barbaachisa. Wama kamiifuyyuu obsinee yoo fayyadamnee jenne inshaallahu wa ta'ala rifeensa keenya saffisaan ni dheereffanna ni guddifanna. Horaa bulaa hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti subscribe godhaa like share godhaa obboleeyyan kiyya.